Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa ragaa viidiyoo paartii lammaffaa qabannee isiniif dhufnee jirra. Warroonni mana keenyaaf haaraa taatan sabiskiraabii godhaatiin laayikii tuqaatii sheer gochuun hiriyoota keessaniin biraa gaa jenna. Akkuma beekamu gaa viidiyoo paartii tokkoffaa gosa barnoota afaan Oromoo qorumsaa seensa bultii addaa isiniif hojjenne jennee paartii tokkoffaa isiniif hojjenne paartii lammaffaa qabannee isiniif dhufnee jirra. Warroonni gosa barnoota biraallee barbaadan viidiyoo kana sabiskiraabii godhaatii mana kana viidiyoo kana sheer godhaatii mana kana sabiskiraabii godhaatii nu jajjabeessaa isiniin jenna. Asumaanuu gara viidiyoo hogguu seennuu gaaffii dura viidiyoo paartii tokkoffaa keessatti gaaffii takkaangaa 13 hojjennee isiniif jira waan ta'eef aramoo 14 hanga xumuraa yookiin hanga 20tti isiniif hojjennaa. Hanga xumuraatti isin wajjin turaan afeerraa keenya. Gaaffii 14ffaa maal jedha? Afaan meeshaalee waliigaltee dhala namaa kan sagaleelee dubbii bu'uura godhachuun tajaajilu ta'uu kanneen ibsan kamii jechuudha? A. Hayyuulee aadaa. B. Saayikolojistoota. C. Hayyuulee afaanii. D. Antiroopoolojistoota. Afaan gaa meeshaalee waliigaltee dhala namaa kan sagaleelee dubbii ta'uu gochaalee tajaajiluu kanneen ibsan hayyuulee afaaniitii deebii shirreen qabatee jiru C. Hayyuulee afaanii ta'a. Qajeelfama afraffaan gaaffilee 15 hanga 18tti jiran afoola irratti xiyyeeffatu deebii shirrii filachuun deebisi jedha. 15ffaa hiikni jechama fuula bade jedhuu kamii jedha? Fuula bade jechuu hiikni isaa kam ta'a jedha? A. Fuula fokkisee. B. Jibbee. C. Gammadee. D. Finniisa godhate. Fuula badee hiikni jechama fuula badee jedhuu kam ta'a jedha. Fuula badee kan jedhu kana deebii shirrii kan qabatee jiru B. Jibbee kan jedhu kana ta'a. Gaaffii 16ffaan hiikni jechama miiccee micciire jedhuu kamii jedha? Miiccee micciire hiika isaa kan ta'uu danda'u kamii jechuudha? A. Hubatee ilaale. B. Dhiqee uffate. C. Tuqee ilaale. D. Utaalee cabe. Saniifuu deebii sirrii isaa kan ta'uu danda'u A. Hubatee ilaale jechuu ta'a. Gaaffii 17ffaa ilkaaniin bula hiika jechama kanaan kan wal fakkaatu kami? Ilkaaniin bula hiika jechama kanaan kan wal fakkaatu kamii jedha? A. Kolfa jaallata. B. Ilkaan dhiyana isaati. C. Dhugaa dubbata. D. Fakkeessee jiraata. Ilkaaniin bula jechuun fakkeessee jiraata kan jedhu deebii sirrii kan qabatee jiru D ta'a jechuudha. Gaaffii 18ffaa cululleen waan argattee wutti ergan mammaaksa kanaa maali jedha? Cululleen waan argatte wutti erga mammaaksa kanaa kamii jedha? A. Gaabbii. B. Hawwii. C. Hiree. D. Jaalala. Deebii sirrii kan qabatee jiru hiree kan jedhu caataa jechuudha. Egaa warroonni amma waan isin hojii turtanii mana kana sabiskiraabii godhan sabiskiraabii tuqaa isiniin jenna. Qajeelfama 5ffaa filannoo tartiiba sirrii jechoota kennaman qabatanii hima sirrii ijaaruu danda'an hordofuun filadhu jedha. Hima sirrii ijaaruu danda'an hordofuun filadhu jedha. 16ffaan 19ffaan daa'immaniif tokkoffaatti daa'immaniif lammaffaan barbaachisaadha. Nyaachuun madaalamaa nyaata guddinaaf sammuu dagaagina jedha. Kana tartiibessitanii jechuudha akkaataa ta'uu danda'utti kaa'anuun jedha. Saniifuu ka ta'uu danda'u 5ffaadha kan jedhu nyaata. 4ffaadha kan jedhu madaalamaa. 3ffaadha kan jedhu nyaachuun. 6ffaadha kan jedhu guddinaa fi 8ffaadha kan jedhu dagaagina. 7ffaadha kan jedhu sammuu. 1ffaadha kan jedhu daa'immaniif. 2ffaadha kan jedhu barbaachisa. Saniifuu deebii sirrii kan qabatee jiru caataa jechuudha. Gaaffii 20ffaa fi isa xumuraati. Kabaja. A. Kabaja dubartiin sirna gadaa keessatti gadaa qabdi jedha. Egaa deebii sirrii isaa silaaltanii gootanii waan ilaalaa jiruuf deebii sirrii isaa kan qabatee jiru daa
ta'a jechuudha. Egaa warroonni amma waan hojjettoota mana kana sabiskiraabii godhaa isiniin jennaa. Viidiyoo gosa barnoota afaan Oromooillee kan bara 2017-2016 barbaadanillee isiniif finna. Saniifuu viidiyoo gosa barnoota biraallee waan isiniif finnuuf mana kana sabiskiraabii godhaatii nu jajjabeessaa isiniin jennaa. Viidiyoo biraan amma nuti deebinutti nagaatti.